Ega yeroo ammaa kana eebbifamoo Abuna Gabri'eel abbaan keenya eebbifamoon nu argamanii jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa kana waliif qooduudhaan seenaa ajaa'ibaa kana bakka baay'inni namoota itti labsame kana Faayisaa Addunyaa Faarisii Gabra Mankiraat eebbifamuudhaaf Kaatediraal Guddicha abbaa keenya galanni Waaqayyoof haa ta'u. Biyya kana biyya keessatti baga gammadanii baga gammanne yeroo ammaa kana manni kiristaanaa Faarisii Dabra Mankiraat Beeta Saayidaa Madaanaalam eebbifamuudhaaf eebbifamuu abbaan keenya nu gidduutti argamanidha jiru. Baga gammadanii. yeroo ammaa kana eebbifamoo Abuna Gabri'eel Phaaphaasiin biyya lallaba Shawaa Lixaa fi keessummoonni isaan waliin argamanii mana kiristaanaa Amboo Faarisii Dabra Mankiraat Beeta Saayidaa eebbisuudhaaf deemaadha jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf hundumti keessaniyyuu biyya keessa biyya hambaa teessanii kan hordofaadhaa jirtan magaalaa Amboo keessatti waggaa dheeraadhaaf ijaaramaa kan ture mana kiristaanaa Faarisii Dabra Mankiraat Beeta Saayidaa Madaanaalamiin guyyaa har'aa kana ni eebbifama. Kana sababa godhachuudhaan eebbifamoo Abuna Gabri'eel Phaaphaasiin biyya lallaba Shawaa Lixaa yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessa luka isaaniin deemanii gara mana kiristaanaa Faarisii Dabra Mankiraat Madaanaalamii deemaadha jiru. Kanaaf eebbi isaanii hunda keenya wajjin haa ta'u. Baga gammaddan baga geessani. Fannoo keessa warqeene warqeene akkaanu eebbistuufi fannoo keessa warqeene warqeene dhumne raagara kee dhumne raagara kee dhumne raagara kee dhumne raagara kee Abbaa Gabri'eel bareeda akka warqee dhumne raagara kee dhumne raagara kee dhumne raagara kee dhumne raagara kee Abbaa Gabri'eel bareeda akka warqee akkaanu eebbisuufi. Abbaan keenya irratti argamaniiru. Baga gammaddan sinis ergaa hoo qabaattan. Baay'ee galatooma. Egaa akka Waaqayyo jedhe malee akka namni jedhe waan hin taaneef guyyichi namoonni illee finciltoonni waan biraa yaadanii turanii finciltootaa fi dubbichi hin taane guyyaatti qaanaaniidha kun. Nuyiif immoo uummata Ambootiif uummata Oromiyaatiif gammachuu guddaadha. Oromiyaa yoomiyyuu lalisti abbaa ishiitiin qooqa ishiitiin seeraan kan ishii barsiisu kan ishii hoogganu in hangarumaatti lalistee ni jiraatti. Namoonni wayita hin taane olola adda addaa odeessan garuu akkasumatti kophaatti boodarratti hafu. Amboo amma hundumaattu Amboodhaa ija biyya kanaati. Hangafa biyya kanaati. Wahi hundumaadhaan beekamtuudha. Omtuu ishii fuuldura dhaabatu. Himmooti hangarumaatti. Galatooma. Amboo abbaa qabdi. Ambi abbaa qabdi. Abbaan ishii Abuna Gabri'eel. Nama biraa miti. Namni biraa kanumaaf oobubusee ta'u dubbichi. Ergaa cimaa nu qoodanii jiru. Amboo abbaa qabdi. Abbaa ishees immoo kunoo lukaan keessa deemaa jiru. Egaa namni baay'een abbaan keenya kun dhufanii gibbii keessatti bu'u jechaa turani. Garuu immoo isaan luka isaaniin uummata isaanii waliin deemaa jiru. Afaan walii beeku abbaan keenya. Mee kanarratti baay'ee gammadeera. Sinoo maal jettu? Abbaan ijoollee isaa jedhutti argamee ijoollee isaa hin gammachiifne kamiyyuu hin jiru. Inni kaan konkolaataa keessa taa'eeti. Inni kaan immoo daatuu narra qabaa jedheeti. Olii gadi rakkata abbaan keenya immoo maal dhadhaatu mataarra na jira daanootu akkasumatti uummata koo keessa deemadhanii uummata isaanii eebbisaa gara bakka eebbichaa mana kiristaanaa Dabra Mankiraat Madaanaalamii yookiin Faayisaa addunyaatti keessatti deemaa jirra. Fayyinni kun isa dhumaa ta'a. Isa uummata Ambootiif gammachuu ta'a. Uummata Oromiyaa mara hundumaaf gammachuu ta'a. Biyya alaarras warra keessa jiranis gammachuu guddaadha. Guyyaa itti Waaqayyoon eebba guddaa nuu kennedha. Kanaafuu gammadaa jiru. Eshi galatooma.
egaa barreessaan olaanaa biyya lallaba shawaa lixaa ergaa isaanii nuu qoodanii jiru guyyaa har'aa kana egaa eebbifamuu Abuna Gabri'eel eebba kanarratti hin argamu moo hin argamani kan jedhuuf gaaffii nama baay'ee ture. Egaa har'a uummanni miliyoonaan miidiyaa kanarraa hordofaadha jirtu abbaa keenya eebbifamuu Abuna Gabri'eel akkuma isin biyya keessa teessanii biyya alaa teessanii abbaan keenya eebba irratti hin argamu hin argamanii jedhuuf laayivii nu hordofaa isin hin jenne isaanis nu gidduutti argamaniiru. Amboo godinni shawaa lixaa abbaa isaanii ni beeku abbaa isaanii waliin lukaan imalaadha jiru. Kanaaf biyya keessas biyya hambaas teessanii uummanni bal'aan hordofaadhaa jirtan eebba mana kiristaanaa Faarisii Dabra Mankiraat Beeta Saayidaa Madaanaalamii eebbifamuu Abuna Gabri'eel Phaaphaasii biyya lallaba shawaa lixaa fi miseensa qulqulluu Sinoodosii kan ta'an akkasuma keessummoota fi gaggeessitoota waajjira biyya lallaba shawaa lixaa aanolii fi dabriiwwanii kan ta'an hundumtu tajaajiltoonni faarfattoonni luboonni daaqonoonni waliin ta'uun barsiisonni wangeelaa imala isaanii gara Faarisii Dabra Mankiraat Beeta Saayidaa Madaanaalamii godhataniidha jiru. Abbaan keenyas aduudha osoo hin jedhiin konkolaataa isaanii dhaabanii luka isaaniitiin uummata isaanii waliin imalaadha jiru. Eebbi abbaa keenyaa nurra haa bulu. Biyyi lallaba shawaa lixaa abbaa qabdii abbaan isaanis eebbifamuu Abuna Gabri'eel akka ta'e guyyaa har'aa kana ifaan ifatti mul'isaadha jiru. Baga gammaddanii baga gammanne. yeroo ammaa kana eebbifamuu Abuna Gabri'eel Phaaphaasiin biyya lallaba shawaa lixaa fi keessummoonni isaan waliin argamanii mana kiristaanaa Amboo Faarisii Dabra Mankiraat Beeta Saayidaa eebbisuudhaaf deemaadha jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf hundumti keessaniyyuu biyya keessa biyya hambaa teessanii kan hordofaadhaa jirtan magaalaa Amboo keessatti waggaa dheeraadhaaf ijaaramaa kan ture mana kiristaanaa Faarisii Dabra Mankiraat Beeta Saayidaa Madaanaalamiin guyyaa har'aa kana ni eebbifama. Kana sababa godhachuudhaan eebbifamuu Abuna Gabri'eel Phaaphaasiin biyya lallaba shawaa lixaa yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessa luka isaaniin deemanii gara mana kiristaanaa Faarisii Dabra Mankiraat Madaanaalamii deemaadha jiru. Kanaaf eebbi isaanii hunda keenya wajjin haa ta'u baga gammaddan baga geessani. Fannoo keessa warqeene warqeene akkaanu eebbistuufi. Fannoo keessa warqeene warqeene. Dhumneerraa gara kee dhumneerraa gara kee. Dhumneerraa gara kee dhumneerraa gara kee Abbaa Gabri'eel bareeda akka warqee. Dhumneerraa gara kee dhumneerraa gara kee dhumneerraa gara kee dhumneerraa gara kee Abbaa Gabri'eel bareeda akka warqee akkaanu eebbisu. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kan